Akkam jedhan barattoota? Nagaa mul'atanii barsiisa. Maal taatee barsiisaan gola jiraama. Kuri barsiisaan dhube? Maal taate? Abu, namni itti ni minati. Maal sitti maali barsiisaan gola? Barsiisaan Kau nak musliima kerja kana. sih? Wal, kan jadi kan? Betul. Kan jadi kan? Anak masuk dia. Barsiisaan juga. Barat kan lazy. Barat kan no. Dokter begini katalan. Dokter untuk suka. La barattoota dokter bakkee kan. Barnoonni kenninaaraa waa'ee jijjiirraa qubee afaan Oromooti. Isiniif galaa? Dia barsiisa. Maal haasa'u jirtu bakka? Barnoota qubee afaan Oromoo. Galee? Tole. Barreessi mobaayila dhiisati mobaayila irratti hidhaanii jira. Alatti hin jirin yaammaatiif. Jijjiirraa. Waa'ee jijjiirraa qubee. Maal jedha barsiisa sun? Haala kan irraa eegallu laa irraa qubee kamtu eegalaa kan jiru irraa eegalla. Maal Barnoonni keenya kanarraa qubee laa irraati. Barsiisa. Gaa maadha? Barsiisa. Isinii galaami? Barsiisa. Qubeen afaan Oromoo aarraa kaa'ama. Jijjiirameera qubeen aadaa kan ka'u jijjiirameera maaliifuu sababni sun? Abacaa tuqeeti moo laagaamaa tuqeeti? Abacaataa dhiisnee jirra barattoota. Maal jechuudha? Barsiisa nungaa Laagaamaa irraa jijjiiru. Maal jechuudha? Naan galle garan. Kan kun akkamitti isin galu? Kan baye. Maal jedha? Barsiisa akkasii miti bara. Kan baye. Barsiisaan beeku maaliif dubbisa? Laagaamaa. Abacaa. Dubbisa. Haadhiifi abacaa godhiniin dubbisa. Laa hima ijaari qubee laa irraa. Beekuuqa. Deemtaa. Kootatti kadhataan. Hima ijaari fakkeenyaaf laagaamaa hima ijaari. Barsiisa ani beeku kana rambaan ni maal hima jira? Jedhaan waliin laa. Maal jedha? Qubeen kun kanaan qubee afaan Oromoo kanaan itti jijjiirameedha. Qubeen kun karuma salphaadhaan barreessuutti illee nama dhibu, dubbisuuf illee nama dhibu. Kanaafuu ati akka barataa kana akka ilaalle akkanatti duraanis ati barataa cimaa turte ammas akkan cimtee itti fuftuun abdiin siraa qaba. Kanaafuu mee qubee kanarraa hima naaf ijaare. Qubee qabirra. Laagama. Barsiisaa. Bara kun afaan Oromootiin ti wayyaanee ti barra. Yeroo adda addaatti waa'ee qubee afaan Oromoo kana odeessanii waa'ee laagaamaa kana naa galuu hin dandeenye. Laagama jechuun akka afaan Oromoo isa duraasan. Barsiisa maal jedhaa jirtu jaa? Abacaa duuqeeti isa barsiisaa. Gurbaa ati maal taate abacaan jijjiiramee jira. Isaaf Barnoonni keenya kanarraa. Harangwaa hin bakka taanaan dandeenya. Hojii manaa. Malaatti itti bu'e. Fa'aa akka inni godhu. Malaatti itti Akka jenna godhu. Abooskin ka waa'ee keenya akka inni sifaatu. Waa'ee keessa buusii yaa turojoo kana keessa. Naantoliika. Dalga. Hin qabu egaa barataa cimaa laala. Kaayeen nuti kun. Hangooti barsiisa. Yaa. Naas. Agartee ta'irii badhabe mataa bishee duutee fuutee sadii. Baay'ee gaarii haaluma kana. Galatoon barsiisa. Barataa dadhabaa hojii kanaan hojjetti yeroo maal barnootaatiin argamu maal gochuu qaban? Barbaada keetii jiru. Kan qubee laagaamaa kana nama hormaa tures yeroo hundaati. Atama sababa kanaan kan atama barreessuu dadhabuu dhabde kun kan manaa hojii hojjechuu dhabde. Sababa kun Naqa deemee maraatuun naqa beebatee. warra beekuus. Maal taatee yoo? Akka biittaa laagaamaa tirkii barachuu qabdara jaabar. Tirkiin barachuu laagaamaa. Barsiisa. Barsiisa maal jedhamu jaa? Dirqiin nama barsiiftanii mana barumsaa keessatti fedhiidhaan malee barsiisa.
Lakki nuti dirqamaan nama barsiisu. Dirqiin barsiisan na fudhachiisaa jedhamu kun hojjaan. Qubeen kun waan dirqamaan nama barsiisu miti. Mucuma kanatu dogonkora qaba jechuun dogongorsu. Mucaa kanatu sana fida mucaa dadhaba. Akka ati taatu silaala booda. Akka ati Tolosaa. taatu silaala. Tolosaa na dhageeffadhu. Mucaan kun Ganaa laalaa bira. Kanaa miti laagaamaa kalee dalagaa ruujeessan. Sanganaa laaluu deemaa bira. Barsiisa. maal jechuu beekta? Akka taatu. Na qophaa miti. Aboo chaarjii natti guutaa jira asin laagaamaa naan jedha. Ganaa Ani fedhu laagaamaa an fedhu aabaa caadaa afaan kennan baranna. Aabaa caadaan jijjiiramee jira. Eenyu jijjiire? Ammaaf kan isin barsiisnu waa'ee laagaamaati. Laagaamaan kun akka seeraan barachuu qabdan. Barachuu qabdan. Yoo hin baranne Barsiisa. mana barnoota kana keessa akka ari'amtan Mee gaafii sin gaafadhuuf? gaafadhu. Ani laagaamaa kana naan galu kutaa tokko dhaqeen baradha na ayyamtu. Hin dandeettu. Ajaa'iba! Barsiisaa. Laagaamaa jechuun laagaamaa qubee laagaamaa jechuun qubee karaa salphaatiin barreessuu dandeettu namaaf sagalee jabaa kan qabu jechuudha. Kanaafuu Gurbaan kun ammallee haakima hin dhagneessa. Mana yaalaa guddaa isaa hin ta'e inni keessaan bara. dhageeffadha. Tole barsiisaa. Qubee kana jijjiirree jira. Ammaaf qubeen kun Eenyu jijjiire qubee kana? Achi. maali? Barsiisa. Inni kana daftara kiyyaa yoo laalte bar. Ati barataa cimaadha kunoo barreessuu dandeessa kana barreessitu maaliif? Aboo kanatti dalasiisa godhe ima barsiisa. Aboo mucaa dhifama. Suma dhaabbattuun na dho'aasa barsiisaa. Barattoonni gootumatti isin barsiisuu dhaabuudhaaf isin barsiisuma dhaabutu naaf hooyyaa nama isinillee barsiisu qubeen afaan oromoo jijjiiramuu isaa jijjiiramee jira. Aabaa caadaan jijjiirame laagaamaatti jijjiiramee jira. An amma booda laagaamaallee fedhu isinillee fedhu hojii kiyya dhiisee deemuun naaf gahaadha kanaaf. Isinummaan bada. Qubeen aabaadhaan bada. Qubeen afaan oromoo kun akkamitti jijjiirame? Eessatti jijjiirame? Qubeen afaan oromoo kun akka itti jijjiirame hayyoota hedduudhaan jijjiirame. Hayyoota beekamoo akkasuma hayyoota waa'ee dhimma qubee kana akkam qubeen kun hammam akka barattoonni yookiin daa'imman nama lafa dhufaa jiran kun hangam akka qabachuu danda'an hammam akka sagalee himuu danda'an barachuu danda'anii kanarraa qorannoon bara dheeraa irratti gaggeeffameeti kan hin jijjiirame. Kanaafuu meeqa jijjiirame amma yeroo muraasa keessatti barattoonni hedduun barreessuu dhageeffachuu maal jechuu haala cimaadhaan sadarkaa cimaa irra ga'aniitiin hin jiran. Ammaaf qubee afaan oromoo kana kan duraan barattoota hedduu rakkisaa ture jijjiirreetu jirra. Laagaamaa kana yeroo barreessan baay'ee mana dhibe naa galuu dide barsiisa. Akkamis Dhugaaqeeti dhugaaqeeti. Wanna galta barsiisa yeroo adda addaati laagaamaa ani kokke mayyuu na qaba kun danda'ee dubbatuu hin danda'u. Bar namni gabaabaan kunna. Asoo kitaan fixuu bar. Eenyu baatta? Hedduu haasawaa. Eenyu baanna? Gubbaa kana kaa. Barsiisaan kun baay'ata. Uffaa keenya hin dhageenyetti hin fiimee bara. Gurra gamanaatiin hin dhageessisaa. Atiin kun fayyaa hin qabdu. Atiin fayyaa hin qabdu. Barsiisaa kana mucaa kana dadhabee. Barsiisaa. Gaafiin qabaa. Gaafiin koo wanti guddaan ati ta'e qubee afaan oromoo laagaamaa kana hayyoota oromootiin yookaan uummata oromootiin geessamu akkamiin jijjiiramuu danda'e? Hayyoota qubee kana jijjiiruu keenyaan dura qubee kana namaanillee hin gaafne. Qubee kana namni ittiin gaafne illee hin jiru qubee kana jijjiiruu keenyaan dura qubeen kun Ameerikaan gargaarsa qubee kanaa fakkeenyaaf qubee kana akkam jennuuf gargaarsa hedduu nuuf gootee jirti. Afaan Ingilish kana barachuu ni barbaaddanii? Garmalee nama. Barbaadu. Afaan oromoo akka guddatu hin barbaadu. Ameerikaan kanaaf gargaarsa hedduu nuuf gootee jirti. Garmalee nama dhiba. Maaltu? Dubbiin barsiisa. Moobaayila ilaalaan ture yoom dhaggeeffatu? Haati. Oduu. Barsiisa wanti ani takka gaafii takka bichaa qaba. Yoo sin dhibde illee nama biraa naa deebiftan. Baay'ee qaba. Ani kan na dhibe. Hayyuun oromoo kun ta uummanni oromoo quban qabaanne hayyuun oromoo akkamitti quba qabaatee qubee afaan oromoo ta gootonni meeqatti wareegame kan dhiigaan dhufe akkamiin jijjiiramti sira? Siigaltee gaafiintu barsiisa. Barsiisa illee ni waaqaafata.
Mata kubudee ta'u. Dhugaa jette Tolosaa. Barsiisa kanaafuu mucaa kanatti ilaalu yeroo hunda ta mucaan kun mataa irra dhukkubsuun sababa kan. Tolosaa dhaggeeffadhu. Qubeen afaan Oromoo jijjiiramuun hedduu takka na gaddisiiseera. Dogongora arma dura dalagaa turre. Raawwii jira akka hakiima bareedaa dhaqee jira. Gammanne. Maal jechuun irraa eegama? Barattootaan wal dhabaa jira. Barsiisotaan wal dhabaa jira. Dhimma qubee jijjiiramuu kanaafanii yaaddoo natti ta'eera. Qubee barattoonni fudhachuu hin dandeenye, qubee hayyoonni fudhachuu hin dandeenye, qubee barattoonni hayyoonni meeqatti wareegamaa turan. Har'a jijjiiramuun isaa anaafis gadda guddaadha. Barattoonnis akkasuma xiqqaaf guddaan diidanii jiran. Kana immoo maal gochuu qaba? Dhiisuu qaba. Wanti na barbaachisu walumaa gala hojii isaanii harkarraa afaan kan geenne fedhanii barataa wal dhabuu barsiisaa wal dhabuu narraa barbaachisu. Galtooma hojii kan dhiisuun anaaf furmaata. Hojii harkarraa afaan naaf geenneef jedhee ammootu kanaaf nama wal dhabuu narraa hin barbaachisu. Seenii jedhu. Akkam diir? Akkam barsiisa. Akkam nagaa. Barsiisaa gaafa gaafatu. Barsiisaa gaafa gaafatu. Iya datang. Akkam har'a guddateera. Nagaa jirtu? Nagaa akkam? Fayyimaan? Fayyaa. Jirra galasaa. Baga nagaa. Maal nagaa waan ta'e? Dhimmi isin barbaade. Maal dhimmi? Dhimmi kana talaa kanarratti barreesseera. Maal barsiisa maal kun ta'e? Akkasi kaachira isin kaayira kaachira ilaala waa hundaa achira kaayee jira. Dhimmi kun dhimma ulfaataa akka ta'e beektaa barsiisa waa mala akka dho'isaa ta'e Nin beekaa akka ulfaataa ta'es nin beekaa. No, dhagai barsiisa. Anaafis akkasumatti ulfaataa ta'e. Dhagai. Dhimma barbaachisaa dhimma mana barumsaa kana hunda jaalu jechuudha. Wanti gaafa turre waadaa seentan wanti harka garaa jalaatiin harka waan argattan hundaayyuu waan kana galmaan geennaa waan sabaa kana galmaan geenne akka inni galma isaa ga'u itti hojjennettanii fudhatan. Har'a immoo waan kana jibbitee balaaleffattee waan kana dhiiftee deemuun kee mana barumsaa kun hundi ibiddatti qabsiiftee deemuu jechuudha. Kanaaf immoo hojii sitti kenname kana galmaan hin baatu taanaan yookaan mana barumsaa kana keessaa furmaata argatta jechuudha. Kanaafuu dhimma xalayaa kana deeggarsa akka hojii dhaabdu siin kennamu hojii kee kontiiniinsiitti fufii galmaan geessisi siin jedha. Barsiisa diir wanta kan isin gaafachuun barbaada. Yeroo akkasitti kana dirqama ani waan nan baasne waan sabaan taane waan sabni jaalanne waan barattoonni jaalanne tokko dirqama ani barattoota kana amansiisuu qaba. Hin fudhannu jedhan namni kamuu hin fudhannu narraa jedhee jira. Laagaamaa waa'ee dhimma isin jettanii san namni tokkollee namni narraa fudhatu tokkollee didameera. Barattoonni guutuun guyyarraa akka itti kileessee seenu dhabeera. Ugaan daftar seenu barataan maal jedha barataan kun daftaraan na darbata. Ijoollee warra kaanii warra fidadhaan ugaa warra fidaniitti dhufan warri isaanii maal jedhan kun tasmaan fudhamu jedhan. Ijoollee keenya barreessuu dadhabanii jiranii. Dhugaataati. Kan jedhanii warri isaanii akkaan nu rakkisaa jiran. Amma fatti wanti isin dhaamuu barbaadu barsiisa. Diir wanti armaduu dhimma sanarratti hojjechaa turre. Anaaf dogongora guddaadha. Waan akkasiis wajjin hojjechuu kiyyaaf. Maal dogongorri maal agarra? Wanti isin harka karaa jalaatti natti naa turtan dogongora. Anaaf dogongora guddaadha. Ammaaf dhimma waa'ee sanii irratti wajjin waan tokkollee hojjechuu hin barbaadu. Dhimma Oromummaan dhimma waa'ee maallaqaa Oromummaan kan maallaqa jijjiiratanii miti. Oromummaan Oromummaadha. Qubeen afaan Oromoo tasumallee ammallee hin jijjiiramu. Haganuma gaafii kee xumureen jira. Amma ammoo walitti wanti isin wajjin hojjetu takka illee hin jiru. Naataate barsiisaati naataate. Caqase wanti sitti himu filannoo tamichaa sii kenna. Filannoo mana barumsaa kana keessa jiraachuu filannoo mana barumsaa kanarraa waan hin taane hin deemu akka lammata hojii hin arganne ta'uu keessiis deemaa jettaati. Abboo diirri dhageessa. Diirri dhageessa. Gattaa isin jedha. Diir lubbuuti yellee balleessita ni balleessita malee Oromummaa maallaqa hin jijjiiradhu haganuma ammatti xumuree jira. Dhageessa. Maal taate? Keeshaa yaadurra sammuu yaadurra.